السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جيتون هردفتو كينيا نجا قبضني فيا هايسني الحمد لله فنجا قبنا خنوقا ومينان كله نرد دوّلته توته كله يعني سلوه سينك كمنه بويكي سين كله قلت فيديو لتلي أركه تلفون أنا دوّلته يعني كذا بويكي واني خلين دلقا جروفي المون ساعتي سي قرا جبتو وامه كذا نمني جريني من ما خن أكتر تجراچا دور مرا سيرة توته بيه كرر تجراچا جبتو خن غرغر وان تهه بدأ فقورا Ittiin jirtu toraa seega guyyaa nuti dhufnee ani dhufee ilmoo fidee fi booda guyyaa duraa fi naaf illee dhufe guyyaa duraa isii dhahee deemee samboota gaan ilmoo fideetiif hin dhufe samboota ittiin deebinan kalee gaa boo'ichisi anis agartee maalii fi maal taate jechuudhaan telefoona illee guutuu akkata kanaaf dawwaltii isiin isaanis gaa dalagarra waan hin tureef biyya namaa sana keessa gara namni hojiidhaaf karaa ce'aa mashhuula nama wal dhufuu waan hin dandeenyeef kun warra dirqamna sanaan dirqamsiisee kalee illee yeroo isin yaamtu san dhufuu hin dandeenye. Arrantanaan akkasitti bira dhufee akki isiin keessa jirtu sun hedduu tokko nama rifachiisaa ilmootu yeroo dhukkubu jira ilmoo akkama geessitee kun ammoo tanaa akkamaa dhufte anaat dura mana kana seenee jechuudha dhukkumaan gaafattoo ilmootti fidee ibsan jirti isiillee dhukkuba gaafaan dhufu sun mee salaamata gaafattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota khiyyaa baga jiraatanii isiniin jedhee dhufeetiin jira hamzee uti wajjin dhufe waan hin keessa jiru garuu inni nu isin ibsuu danda'a isiniin jaga akka wallahi hedduu tokko namni gaa obboleettii qabu namallee akkuma obboleettii biyyaatiin mee isin kan inni itti ilaalu egaa kalleen fidee jechuudha isiin agalchee jechuudhaan na fidee anillee egaa guyyaa inni dhoome akkasitti waa inni amma duroo wal jirtu naaf isii deemaa turte ni beektanii san hunda dagaddeetiin gaa san hunda galaanni hafuu dhugee isa bira dhufee quuqamee fi inni ammaan tana yaada biraa keessa jira akka biraatti yaada dheereeffatee akka biraa keessa jira inni misiyyoo takka jechuudha wannummaan isii tana manaa baaseefuu misiyyuma tana achi na fakkaachuu jirte akka nama immoo wal bareetti gaa isaan deemuu jiranii namni tokko guyyaa ilmoon irraa fuudhi jiru ni beektan irra deebii alaalamee fiidiyoo sanni guyyaa ilmoon irraa fuudhi jiru ani saaquu qameetiin haala mana kiyyaa yaamee ilmoo silaa xiqqishoona qabdiisiniisi ilmoo manatti itti dhufe kottu jeeni mucaa xiqqaan fudhattee taan manatti itti dhuftee ilmoo tanarraa fuutee mana geessitee dhaqee ilmuma sanuu ummaayinanitu gumboo si nyaachisee maallaqa si kannite malee haala kamii isiidharraa geessuu dandeessaa silaa lamma ilmoo san guyyaa san fuudhee isiidhaa fituu baadde hilleen arraan tana yaada biraa keessa jira dhalaa biraa gala deemuu jira ilmoo sanuu hin dhaqqaba ilmoo san guyyaa irraa fuudheetiin ooltee bultee guyyaa kan ooltee halkan kan dhufee naatuuf fidisanu telefoon ayyaame hottuu ilmoo ta'e laali jeeni namni kun sila akkam na godha. Amma ani waa hundarraa wanni na yaasis jiru rakkoo hamtuu keessan jira maaliif Oromoon biyya bakka jirtu du'aa akkanaa godhan abdiin qaba. Du'aa inni biraa dhaabbatanii jira maaliif amma mana jiru kanallee daa'ima qabdaa daa'imni nama fedhu sanumaafuu amma rakkadheetiin jira manallee kanallee na halas radifte mana kan galte jirti amma jaarsi bira jirre yoo jaarsi si dhufe ani mana nama kan dhufe nama tu keessummaa isaan bira ta'a amma inni mana nan qabu raalan na baasee jira daa'ima kana wajjin gisee ala bira taa'ee yaada sammuun jala jeeqamte kan hunda keessa jira maaliif waan amma deemeetiin kireeffadhe jee daa'ima narra dhukkuba kana wajjin amma deemee dalagachuu hin danda'u inni immoo waa'ee biraa ofu jira ilmoo dhukkuba kana eessa dhiifadhee hin deemee dalagadhaa kanaan naachisu. Ati amma ani inni harkasin laachuudhaaf anaa jira dheeyitee gartee dura na dhagaadhaa bira naatu dhagee yaadee akkamitti nayi bar mana keetii kan namni dhalaan si duuba seen ta'u lubbuun tamma keessa jirtu rakkoon tamma keessa jirtu caala rakkoon amma keessa jirtu yoo ilmoon tun sharba waa taate booda dubbatuun sararamu ergaan miti yoo dura fidee ergaan miti yoo dura isii bira fidee ilmoo dura isii bira fidee jechuudha masruufallee geessii fi hin jeen nillee dubbisi ilmoolee dhagee ilaali isii immoo namni na birattuu gaa harkatti laatu hobatti ol geendiisu anillee gaasawuma kanattiin lakki hin galchu anis hobaati yoo hin galchee amma tana gubbaan kun waa godhe jechuudhaaf hin galtee nama laalladhu namni tokko dhufee ana waliin nama tokko taatu lama taatu kanuma harkattee waliin dhufnee waliin galchinaa eegaa sokkutuu qabu mana tokko dhufanii kaanii gallaa jechuun waan hin taaneef gurgurtaan sila mana fitti haasawamtii mire fuudheetiin namaa waliin akkasii galcha jeetiin innis gaa waan isii galchuu keessa waan hin jirreef itti dhiiseen waan abbaan hin dhimmaminiif maaltu gartee rajin keeyyeetiin itti dhiise
amma saala kanaan fuudhee misiyyoo sana ammaas yoo akkasii mana geessee tabiraan mana san keessatti uumama wal miidhan namni kun inni sammaan tana tamma jala jiru san gartee haanni haaree waayina jaanii san jala yaan jiru isi tanallee hin dhiisu bira jiraadheetumaan gaa dhaqee waan kana godheefi sana akka gaafata san diddaa ammoo akka biratti wal fahamuu ni dandeenya naaf inni maaliif har'aan tana akkumaan isaafis kuufamee isa bira dhaabbadettiin rakkoo isira dhufuuf deemtu sunaas yoo irraan taan dubbanne yoo ni bira dhaabbanne obboroo obboleettiin tiyya karaa kana dhufti yaa namni kun namni haadiyoo nyaate wanta maarreef inni taa'e itti oromoon maaliif beektaa namni obboleettii qabu intala namaa hin cinku maaliif yoo ati intala namaa asii cinkiti kabiraa umman tana obboleettii ta'eef jalaa qabu san ichi miiru jiraate garaan nu danda'a miti. Obboleessi feetii yommuu asii rakkoo kana keessa jiru silaa hundi harka viidiyoon gaddiifamuu waan jirtu silaa irraa as jiraate biyya namaa keessa irraa as jiraate isaaf illee maaltu gidduu bu'a. Egaa saniifuu gartee namni kun firra dhaabee ilaaluudha. Dura maaliin dalagaa dura maaliin dalaguu jira. Maaliin dubbachuu deemaa maaliin wanni karaan kun na baasaa firra ilaaluu qaba ilmi namaa tokko waan tokko. Arra inni naafuu godhin immoo isaati jecha waa hundaa'u fakkeenyaaf namni alaa jambii godhee bakka ilmoo ishee dhukkubsatutti lolla fayyaaf kasaa hafee ilmoo isaa olaanachuu qabaa barakkaa yookaan. Ani tooftumaan ilmoo sana nurraa fuusisee malee bar ilmoo sana akkatti nuti irraa fuunu tooftaan godhe malee jaalala ilmootis hin qabu maali inni hin dhaabne duraanuu namni dhaamee jiru fakkeenyaaf. Dheessallee dhoome. Jaalala akkatti baafu baanka kanatti. Jaalalti beeki. Ilmaa dhalaa namaa tuni wallaahi na ajaa'ibsiifte. Durka nutu dhiira barbaada dhalaa barbaada dhalaa irra kunoo manattuu sii dhufti. Ajaa'iba wallaahi tabaranaa tuni. Namni hayyamoo fakkeenyaaf. Egaa namni dura maal keessaa jira haadha mana kiyyaa maaltu manaa baasee namni namaan lamaan jaa maal naan jaanii namni hin beekne jechuudha. Akka ta'u hin beeku. Asumaanuu fillee yoo ka viidiyoo tana agartu taate. Ani uummayinan bira mul'achuun siif uummayinan walitti jiruuf hin miti. Akkaan itti mana kana naa beeti waliin deemne dhufnee ni beekta. Eega dhufnee hoo maal asirratti akka raawwatte ni beekta. Saniifin siya laafee. Waa'ee viidiyoo tana waa'ee ilmoo ta'eefi qofa gartee. Ilmoo dhaggeeffadhu mee namni tokko beekne waa'ee mana fi kana keessa labbaasaan oolu waan ta'eef dhaamsaan tokkichaa kanaan isaa dhaamaan. Sabboota immoo naafiisa waa waliif dubbiddu buu taa'u dhalkuuf jiraatan. Yoo ni fi ka viidiyoo tana agartu silaa hundi agarta. Ilmoo ta'e dhukkubu waan jiruuf ni beektaas akkatti si biraa fuunes. Akkatti si biraa fuunes akkaan itti manatti mana keessattuu na dhufee yaa'ina godhee ilmoo tana ogeessiteef gumboo nyaattee maarreeyyee waa mee kana darbee sabbootaan irraa muradhee ani beeke inni hunda guyyee amma garuu dubbiin tun nageessiti dhimma keessa jirru kun nageessa waan ta'eef yoo ni fi haa agartu taate viidiyoo tana ilmoo ta'e hool laalladhu. Jaartii ta'e ala waan darbiteef namni ganaa si gaafate hin jiru waan isii ala baasee namni gaafate hin jiru. Amma rakkina ilmoo ta'eetiin na fideen akkatti isa bira na biraa fuudhee mana geessinee anis isa biraa fuudhee osuma inni jidduu inni jechame kanaan jiru haadhaa fideef ni beekte ilmoo silaa waadumaan tolti ni beekte waan takka waan isitti himu qabu atirra nama guddaa abbaa ilmooti. Saniifuu ilmoo ta'e hool laalladhu san diddaa ammoo naafis jidduu beekee tabiraa akkan dhufne. Amma kana jaalatee jibbuullee fidu gabaaboo nagaa. Siifisa deemtuun sanuu qarree haadha marree sanittiin isin darbuutu haadha marree tajaajilsan. Hanjamaa si fakkaatu dubbiin rakkuma hanjamaa si fakkaatuttiin dhugaan sii godhu ta'an. Hanjamaa mitiiratu waan dhugaati. Saniifuu hordoftoota keenya mee yaada silaa qabdu itti dhaammadhu wanni godhanii jirtu gaa wanni taate taate silaa akkam taane mee wanni taate taate nima jenna gaa. Dhufte wanni dhufte fayyadamni rabbi irraa dhufe ammoo akkatti intallattu mana siitii baate taduubaa mana seentee akkamitti akka seente sangaawwan ganatti ciyaanu harkuuf jiraatan balaa fillee rabbuu teessu. Hiinan duraan qabu lakkii dhiiroo haliimaatu ilmoo tana misiyyoo tana biyya kaayisitti ergee gartee fillee hanga inni bahu gartee fuudhanii fedhamoo hin fedhu takka ammoo wanni isii manaa ari'eef jechuudhaan mariin misiyyoo tun akka waan isiin bira dheeyteen na fakkaate akka himtuttiis wallaahi misiyyoo tana isin ergine garuu telefoona wal isaan namni tokko komatti haara'ummaa si dhufee harruma wal bartanii waa'ee karaa biraa keessa kutuun waan hin dandeenyeef sammee waan ganatti ji'anni ayina. Teenyatti isin eeyinuu inshaallah illee gidduu sanatti ga'anis maaliif beektaa namni biyya namaa sana keessatti yoo gattaa'ee dalagata waa meeqaa fejeena. Hojiin adda addaa waan jiruuf kan fejeenaa gizeen dhaqqabetti inshaallah illee dhageetiin kacam manatti isa godhu ta'a. Haala sababa barwoomaan irraa fejee. Wallaahi.
akkasii amma nuti waan biraa kan gaafannu hordoftoota ilmoo ofiitti magantaadha maaliif du'aa'ii isaanii gartee nama bira dhaabbattee maaliif du'aa'ii bakka jiranii aanaa godhanii ilmoo kanaa jecha waan biraatii miti kalaas mee waan namoota ni beeka waa'ee rakkoo gartee rakkoo biyya namaa sana kan isaan ni beeka ilmoon akka hangam takka nama miituus ni beeka waan namarraa dhukkube nama guddaa gaa bakka tanaan dhukkubaa hin beektu yoo nama guddaa taate beeke bakka kanaan dhukkuba jaa Diktoorris bakka dhukkuba keessa ilaaleeti waan ati himattu ilaalee dawaa siifannaa waan sanuun danbeeyneef ilmoon gadaa'imni waa dhukkubaan hin toltu rabbi haa fayyisuu siifis atillee gartee rabbiin imaana si haa kan dhukkuba imaana si kan jiran malee si dhalaa biraa taate qaata ilmoof jinni ettee qaata mana dhahittee isattu sannittuu waa balleessitee akkumaan hangaa taa'e usii hangara si dhufni jetti taa'u jirta atillee namallee imaana kan rabbiin si haa dabalu fakkeenya namaa taatu rabbi si haa godhu. Wanti godhan jirtu silaa'u illee ammoo tana booda wallaa wala garra obsi isiin obsitee gartee jettu kun illee miidhuuf ta'a. Maaliif namuutu bofa harkalkattee bareessa jaanii illeen wannummaan isii itti manaa baasee hoo yaate biraa qabaateeti malee haati ilmoo akkamatti ilmoo darbitee bilaash hin baatu abadan. Esoon deemu adeemsa keessatti waliin harkaa jiru jechuudha. Killumaatu isii dhiibee manaa baase. An lubbuu dhiisuu Dhimma biraatiif jaarsi jaartiin hin dadhaba. Hin dadhabu dhimma biraa kaati keessa galtee yoo haa jiraatu taate dhimma kana keessa maal goote jeesi gaafachuu dandeenya. Nani danda'eera Waan jaartisaati takka jaartii takka namni maal waan kana keessa goota wanni kun maaliif akkana ta'uu dhabde jee gaafachuu ni dandeenya. Ammoo waan akkana gooteeti deem jee nama ari'uu yaada biraa qabaate malee kun namaallee qibsamu inshallah agarru taamee illee maal akka ta'u taa'u ni agartan isinuusi walumaanuu haa agarru taa'e isii sanaa rabbiin gartee biraa haa jiraatu. Egaa wanni kun jirtu masruufaas waa hafidee bisinse waa kamarra deemu jirti jireenyi mana namaa keessa jirti ilmoon tun gaafa namni irraan takkee. Amma akumarraa gara kanaa dhiqee namarraa liqeeffadha akuma biisee. Namarraa liqeeffasoo qabaannaa iyyaa boo. Sanuurraa fuudhee gaarii keessee maaliif ilmoon diituun namni ilmoo garaa sittiin jabaatu abbaan fedhamu.